sin boru objijire si annama birasan jijjiru danda anna on si gore na anaka sitero bada dimmini gara lafumma jedhe fi simasi bakka sanatti da male gora bra fimiti ulfada galatoma jo isa gara go yaada kete devisi kate kana moy kenni fi kenninaan hingabbini jedha yo ati kana amantummaa ki isa kana jira amantummaadhaan beekumsaadhaan rabbi islaam amanteetti kenne si dhawatte waaqayyo hojii kennaafi akkasi itu yo gaddiini dhisi rabbi hojii kennaaf it's okay warra akkasi dhisa guys warra amantummaadhaan rakkatee gaafa rakkoo sirraa oolte sana si dhawatte soke rabbitti kenne dhisi deebistee yoo gaafatiin guys warra akkasi jechuudha silatti enna osontane likada bayzol kenna miti kennani chalisemaaf nama kenita likada malaga sana kanarra likefate nama kana garu malaga yo rangalche obolesa rangalche fani ma asi kan imma to murafi jiro obolesa sanammo wangru ngafata bayzol nama sana amma wangru ngafacha jira rafu obolesa ratti galchita receiving abdu aha hamma yu namni kun ko na kadan jiro obolesa garge obolesi siya kennu da male bar kuni namni tokko zaabirni tun ninja bakka nama tokko hojii isaa argite gara lafummaa arfillee beekumsaa argite warri gootanii akkasitti dhawwatan idoon namni kuni abaaramaadha waaqa sin beekanii kana waan hojii isaanii arginu yoo si kenna si ilteen gaafati bayzol kana amma akennani yaadi sani osontane kennanis fudhatanis harka rabbi jira bayzol amma jireenya irra jiraatu kana keessatti daqiiqa 5 daqiiqa waan dhufun beekon mata kooti ino jenna insochona percent murasa argachuu dandeenya rabbi galanna ga'u hundu harka waaqaa jira sitanima garu gara laafummaan ijoollee keenya bira hin jira yotte ijoollee keenya bira jira ijoollee biyya arabaa jira hunda isaaniiyyuu online kana irraa amma darga keessa suura ka'ee kana rakkadheenan cabe akka ati garaa jabaatte kana warri kun immoo garaa laafuu danda'u maaliif obboleessa isaanii kan rakkate ijoollee rakkinatti guddatan baay'ee waa'ee rakkoo namaa dubbachuu kan hin dhageenye baay'een akka jiru beektaati rakkatee gaaf tokko agabuu kan daalachaa'ee rakkatee beela'ee gaafa sana achi ga'ee irra gaafa waa argatu yoo waa'ee rakkootti kaasan rakkoo isaa sana yaadatu beektaa garuu akka jiru kana sagare taame birri baana mana nyaata jira hundi isaaniiyyuu dogoggorame akkasitti hundi isaaniiyyuu yoo wagaam nam tokko gaafa maallaqa namaa ergu bilginnaaf namaa ergamti bilginnaaf hin beekamu maaliif qilleensa irratti eessattan argatan hin beekamu gara laafummaa arra kanarratti nyaatu kanarratti hin bultu biyya kana keessa sodoo jiraattee baratan rakkoo achi teessee rakkoo amma ta'e kan nama argitu biyya kana keessa sodoo jiraatte haadha karaa irraa rakkattu obboleessa karaa irraa rakkatu hodhattee kan garaasii jibbee boorsaa keessaa waan qabu keetee jira dabartu baay'een hin jirtani na kanaafin akkasin hin jedhe ulfaadha baay'ee galatoom baay'ee gaariidha dafqa keemmoo waaqni siifaa barbaadu anaafis waaqayyo siifaa barbaadu jedhame dhugaa diraama 1,500 nyaatame eessatti asatti akkamitti nyaatame paaspoortii si hojjedha 1,500 irraa fudhatee biloo kanatti caane yesuus risiitiin qabdu ara risiiti miti yaani paaspoortii yaani man dura bakka hojjedhu gateen ba'e jechuudha jaraa wallollee achiin dhufeetu bakkuma nama mana jiru kanatti dhufee viidiyoo minaamina nama waraabonnaa paaspoortii namaa hojjetanii achumaan dhufee risiiti minaamina akkanumatti dhufee suura fudhatee viidiyoo fuula kobicha akkatti waraabee fudhatee deemee Dubaay keessa jira akkoo mucaan maqaan isaa eenyuun ara maqaa isaanii maalittan beekaani tokko marraan wal barre tokko marraan akka paaspoortii garuu namaaf hin hojjeta ergitanyaadha achumaan anis keessan galeen dubbisee ishi jedhee dhufee narraa fudhatee haadha koo ji'a yunguun ennasu biloo kanatti caan akkamitti jettere maalan godhareeshe ganaa indaganaan deemen immoo imbaasii deemee immoo 2,000 kaffalee baafadhe maal gochuun danda'a eessattan qaba risiitiin qabu homaan qabu isaan beeku ani ka tokko maratan bare malee ajaa'iba kan akkanaati galan isa yula dhiirota farabiyyo marko asma asir keessatti akka dubartii miidhagnaa kuni kana naa mucaasa dhugaa waaqayyo eenyu ka suura isaa isaan beektu tokko isaa beeka garuu amma tokko haara banadhe toon barbaade mana narga barbaade erga Dubaay keessatti
Ani ijoollee baay'een beeka ijoollee fira keenya baay'eetu jira ijoollee dhiiraa gaayis. Leebbi sanaan ijoolleen dhiiraa jechuudha leebbi saraati. Kun ifaan manaan isheen beeksisaan biyya ormaadhaan otoo beekeen tala kana yoo gargaare maal rakkoo qaba. Akka Itoophiyaawii tokkotti otuma ta'e iyyuu nama birriishiitiin kan baafachuu barbaadde bukkee dhaabbatee yoo gargaare bilchigiraadha. Ani akka ijoollee Itoophiyaan miqqeenyaa tuun hin jiran tokko tokko. Yetaragamoo jechuudha. Kuni kan jedha dhugaa waaqayyo. Kuni kan jedha. Yeroo si gatan booda. Yeroo namni hin asfallega. Kunis birriidha fudhatee deemee kaa. Si jaamar gormaaf immoo warra akkasii gochuudha ragaa malee namatti hin kennina. Zewaa tokko namatti ketta maal gootu viidiyoo waraabadha. Enquanto ansa kana dhisiti birri awwaalaan erguudhaatu jechuudha. Risiitii malee ergan innaa dhufe namichi gadi nama amaalatti viidiyoo waraabadhaanis garuu kana garaachi lamcaa gadhu namni bara kanaas laawaa nama waa qabeeku jettee nama gaara aletti waan akkasii nutis na jenne dhugaa waaqayyo tiisiyyuu na jenne haadha koo. Of hin boontu. Kiyya akkam akka ta'e beektaa? Walde akkasuma taasuma normaal naannoo tokko amma fakkeenyaaf si'ati kiinjidha ani oolota yoon ta'e akkam nagaa jirtaa yoo jenne akkuma fibiidhaan nagaa fayyaa akka nagama wal gaafannamiidha. Maal hojjetta kanan hojjedha ta'u maal hojjetta kanan hojjedha hojiin akkam akkasuma wal gaafannu akka carraa namni kun lafa bitate. Ani siinirree borurree na jabeessinnaan maaliif siinirree borurree ani ijoollee biyya ormaa jirtu dhuguma Kiristoos baay'ee nama dhalu. Maaliif afaan hin beekne keessatti aadaa hin beekne keessatti amma atirree iddoo gaarii yoo jiraatte warri kun ikkoo amantii isaatiin ilala bari kan jabana musliimaa kaawwatan beentee ta'anii asii deemanii. Afaan waan nyaatamu koo waan baay'eetu jira. Firideemiin akka as keessa biyya keessatti qabnu kana miti. Kanaa namni kun lafa bitatee lafa gaafa bitatu kaartaa pilaanii jijjiiruudhaaf ji'a sadiitti gaafa olii beellaman kaartaa jijjiiruu irratti warri manaan nuufidi birrii nuufidi bakka kaartaa pilaanii jijjiiruu irratti eessaa dhufaree birriin hin jiru. Irrakkatan kaza maal nagaa maal kana rakkate akkas kana rakkate ishi maal si gargaaru bakka birrii hanga kana qabatte beenaa kenni ji'a lama ji'a sadii keessatti asii deebisaa jedhame. Birrii hojii lafaa qaba birrii hojiiti birriin itti socho'uudha malee birriin hin jiru hin jedheen. Lakki bakka hanga kana seelaan tursiisu ani akka yaada kootitti namni borurree baay'ee larree amma namni objee jaafu sun taane ijoolleen gaafa as keessa jiraatan gaafa waa bitan waan xiqqoo jedhanii akka waan guddaa sana dhaban hin barbaadu. Har'umaan kaleessuma dheengaddumarree ijoollee biyyuma keessa warra jiraatan. Maaliif waan xiqqoo dhabuudhaan waan guddaa si harkaa bahu jechuun jireenya kee keessatti chaalenjii sammuu kee keessaan baanedha. Ati immoo yoo Facebook irraan bartee kan ta'e feeti kuma dhibba lama. Ara nan beeka bar naannoo walotaati bar hin talle. Garuu Facebook irraan bartee kaataatu malee. Facebook nama shin beektu beeka hiriyaa shin beeka hiriyaa dhiira. Ati asitti dogoggora cimaa qabda bana garaachilla jechuudha. Amma barbaade nama beekti si jamarata rakkoo tokko illee qabdu. Akkaawuntii irratti risiitii irratti galchite qabdaa risiitii sana nama sana akkasastee raadhachuu dandeessaati. Utuma ta'e iyyuu irraan bartee namni beeka jettee beekumsa namaa waaqaa fi of amantee waaqaa dandeessa miti. Warran beeka bara amma iyyuu koo warra bira faana naasaa irraa barani koo warra bagadaa bildimattee akka barbaadetti koo toora qabsiiseen jira namni kun biyya keessan galleefi malee ani kan koo isa dhokatanii shawwadanii nyaatamuu miti beektaani. Nama maallaqa gaafa nama argatu maallaqa amma kana miti birrii 500 birrii 600 gaafa nama argatu kaardii nama hin beekne guuttaati. Ajaa'iba qabame. Intina bicaan amma godhamtu kun immoo beezala bilooksi godhe xannee. Kaza obboleechis aatis attudha yoo beezala attu namni attuu deeggarattu sagatee lichi. Aatis abbaanis hundi isaaniiyyuu maatiin asuma jiru baay'ee ol. Intallaadhaan abbaan qabdu haadha qabdi obbolaa ammayyuu isaan ikkoo guyyaa guyyaan naqee wajjin haasa'aa oolla baay'ee ol. Ani achuma akka jarraa wajjin hedduu ta'e jira malee. Gaafa naqee ammayyuu isaaniin baay'eetti gaddan beektaa maatiin baay'eetti gaddan intala kanatti. Nama lafa callamaa nama rakkinaa akka tabbaan barbaade nama dhaabbate nama kana gaddisuu jechuun waaqnu rabbuu siin jaalatu jedhanii itti dubbatanii. Digala kanaadha malee ani warra abbaa gadaatti madhee namni sun amantii qabuun kakata sun maal rakkoo qaba amma teekinooloojiin toleera bare rakkoo birrii sanaan qabu birrii sun gaafa gale mee namumti kun waanuma jedhee dubbatu mee ijaan arguun koon oolu gaafa sana waa sigiirra. Asoo waan iyyuu baruu argatteetta biroo kana booddaati nama
jaalala namummaadhaan kabaji namummaadhaan garuu namanii Baay'ee lama kontaan otoo kanarraa qabaattishiin kanarra si gaafattee jiraatte hedduu miidhamte kanaafiyyuu Waasitti moo hin beentu? Waasitti maani? Wallaalee osoo hin taane nuti maallaqa guyyaa guyyaan hojiin keenya hojii akkamii hojii keenya keessatti hojii nuti hojjennu keessatti amanamummaan hojii hojjechaa oolta. Har'a asii Dambidolloo ati Finfinnee teessee Dambidolloo Beenishaangul Gumuz Asoosaa Maqalee Gondor Hawaasa bakka itti walamantee duubee waan barbaade walii kennaa jirtu bakka itti walamantee liqaa walii kennaa jirtu saba afaan kee hin beekne faanayyuu nama haadaa kee hin beekne nama hollaa kee hin beekne nama oomatti waliin walii olchaa oollee yerootti akka barbaadetti walirraa fudhachaa jira. Birriin kun koo guddaati tuffadheen birrii sanatti kennee baran tuffadhee jechuun biyya erguudhaan dhaquu namni kun namaaf gaafa oolmaa ooltuu nama santu biddira naa deebisetti namaaf hin oolin jireenya kee keessatti. Ati isaaf ooltee siif kan oolu immoo waaqni sii kaasa. Sii gala annaawwansi borurree namaaf ooluudhaaf duubatti hin deebi'u. Itti fayyada argeera waan ta'eef bu'aasa. Kanaaf immoo kan na ooluuf kan na oolchu jira waan ta'eef namni waan guddaa yaadee waan guddaa qaqqabu waan caafii sana waan xiqqoodhaaf jedhee dhabuu hin qabu. Borurreef ta'an irree na biratti. Garuu dhabuun qabu kanas hin jedhu immoo yeroodhaaf nama beektu haadha isaa abbaa isaa naannoo isaa zarii isaa nama borurree qabdee jaarsa irratti himatte maatii irratti himatte sheemii qabsiisuu dandeessu. Malee hundaaf hin ergitu kanaafidha. Kanaafas hin jedhe haadho ulfaadha. Akkana guys. So alaamatti caasaa irratti kan jechuudha. Kiyyama waaqayyo naaf barbaadu daf hojii tokko darbaan hojjete. Isumatti kenna. TikTok isa barbaade nama kana jechuudha. TikTok isa amma tan barbaade nan argatama. Gini ani waaqumatti kennee dhiise malee. Warri paaspoortii saddeessan intinaan beekama jeemini biyya keenya maqaa sana sitti. Warra paaspoortii waa'ee paaspoortii saddeessi kanarratti sin jechaa jiran. Nama biyya keenya tokkoon beektamatti isa jechuusu tokko. Paaspoortii nama saddeessu. Beektamatti isa guddaa wayii. Beeka miti garuu. Miti. Laa inni koppii naa hojjete. Kanaafiyyuu asmi sijjama nama biyya keenyaa miti kun nama biyya keenyaa miti. Hin beekan. Isa magana yoo tasa wallaalte. Laa isa miti. Isa mana beeka ko koppii naa hojjetan koppii naa hojjete isa ture. Diraama 500 jechuun Itoophiyaa too galee meeqa ta'a argite? 40 meeqa simbirata 40 nama miti? 40 kuma torba laalame guys. 500. Gigama. Ani maa dubaa hin jiru guys. Ani dubaa hin jiru waaqa Joordaan hin jiran. Guys dandaa garuu TikTok nama kanaas hin agarsiisa jira. Unan argasamma garuu ani baqa waaqumti dabqa kunaaf barbaade dheedheessa malee. Guys asitti ani ko asitti kanii ofii keessanii too beettiin inni kuni amma fakkeenya fotoon akkatti taa'ee jechuudha. Akkatti taa'ee yaa waaqa nama kennitu hin jedheeni waan asitti fidee naa kennaa miti guys. Wanti beekuu qabnu maan ani yeroo jechuun gisee tokko ziksta yaadu yoo akkana naa kenni yoo akkana naa fidii yoo akkasitti taa'ee jedhee naa fiduu hin danda'u waan garuu immoo yoo nu hojjedhe waaqayyo rabbii san hojjedhe kanatti barakaa naa buusi daandiin ani ijoollee qaamee qaa dhufee jira jedha yaa halam dhugaa rabbisiis boochisanii maa dubbattan jettee lolaa irra turtedha kana garaas nyaatee bo'aa turte miskiina ki Kino kanayyuu waan oliin baafne dhugaa waaqayyo jechuudha. Dabadhee yaa waaqayyo dabqa konaa barbaadi jedhee zim jedhee jechuudha. Otoo nama tokkotti ol baasee suura isaa maxxansee maal godhe ani garuu ofuma koo keessa namatti kino har'aan dubbadhe dhugaa waaqayyo namatti iyyuu nimne kaan. Maaliif hidhiista? Maaliif hidhu? Ani koo ijoollee akkasitti beekan kan akka keessatti beekan ijoollee miidhaa jiru guys. Har'aa tutooti baastee dubbatte nama sanii boru nama biraas akka
Seete boontu ani marrajaan qabu laal beektaa waan marrajaan qabne yoo haasofte faayidaan qabu kuni marrajaan qaban waraqata darasanii qabu. Laal ati amma birrii kana tuffattee dhiiste miti inni boruu dubartoota biraa akkas godhaati. Obboleettii kee bira akkanuma godhaati kana. Asii deemee boruu. Maal fadha dubbeef yoo waqtii tokko darbaan hojjedha koon. Asii deemee boruu yaadne takkana godha. Kana yaaduu qabda malee birrii kana tuffattee dhiisuuf hin qabdu. Boru deemet nama biraa akkana gochaa oola mucaan kun gaa'is ngoomina namni waa tokko godhe sanii Namni afin bantu daqiiqaa lama naa kennu menu daqiiqaa lama malee dubbadhu leekki alam wanti si galuu qabu waa tokko atillee ka rabbiin dafqa keen gati waaqayyo dafqa keessa yaa barbaadu no namni biraa akka sirraa baratu kan si duuba jiru akka sirraa baratu dubbachuu qabda malee ani badeeraa na jalaa badeeraa waaqni naaf barbaadu jechuu hin qabdu inni har'a sirra ga'e kun obboleettii kee irra ga'uu danda'a. Nama si beeku irra ga'uu danda'a. Abbaa fi irraa ga'u ati namni narraa baratu jettee dubbatta malee ankoo bada jettee dhiisuun nurra hin jiru beekti. Kanaafu maal jedha seete mitiin wal gargaartee harbayeeti akka jedhan sanaati. Nama sanatti tookisa beekte amma akka duratti miti keessattuu warri Dubaay jiru kun immoo akka duratti miti nuti shamarran dadhabbii keenya gara laafummaa keenya malee eenyuyyuu nu jalaan ba'u. Si galte nama guyyaa takka ija keenya keessa godhanne eenyuyyuu nu jalaan ba'u. Garuu gara laafummaan nu nyaata. Dubartiin aguma harmi ishee jigaa qalbiin ishillee jigaadhaadhaan. Kanaafuu ati rabbiin naa barbaadu jettee dhiisuun qabdu dafqa kee dadhabbii itti lafaatee wanta taateef. akkana goota qabda. Darasanii hin qabu. Mana mubaarak seente ijoollee warra akkasii kana bira seente maal goota beektaa namni akkanaa birrii akkanaa narraa fudhate birrii amma kanaa dhufee manatti narraa fudhate akkana sii godhadhee inni namni kun naa dhiyaate suura isaa hin qoosinaa gaa'es nama biraa miidha namni kun anamma nurra achi jiraadhe waan tokkollee qabu miti garuu boru ijoolluma miidhachuudha sinuma deebisee miidha warra maas keessattan kana jechuudha warra maatii jiraattan kana namni sun. Kanaaf maal goota suura isaa baastee jechuudha namni kun birrii kana sirraa fuune siifan hojjechiisadhee birrii kana sirraa fuune jedhee adda baabaa irra ba'ee waan biraa miti waan akka manuu ba'ee matsaafa fudhetti siifaan kakatee ittiin haabadhu akkatti dhiisinaa boru nama biraa akkana gocha namni kun har'a inni ati badhu Maal seete ani gisee sana jechuudha wanti ani balleesse sagalee saaree kan inni naa waraabe hunduma saayyuu aareen dallate osoon sumarree qabaadde gaarii ture ani hunduma saayyuu inni bilookina godhe anis nan dallate bakka. Kana mul'atoon qabaadde akkasitti illee gaafachuu danda'a. Amma garuu darasanii waan tokkollee hin qabu. Kanaaf jecha maaltu na baasa zim jechuun na baasa jedheen cal jedhe bakka. Jechuun innumtuu as Oromoodhe. Ati siif jechuu dandeessame maalitti fakkaate boruu nama ijoollee biraa akkas gochaa jiran. Sirratti barate immoo sa'in isa kana laan miskiinii uumaan beellan tokko nyaata birrii kana sirraa nyaatu. Meeqana tokko raatoftuu meeqarra nyaate argiteen immoo. Tokko irraa fudhagee takkasitti yaada. Har'a gaafa namni tokko miidhu maal nagalcha hin jedhina gaa'is. Soores inni dhufa laala akkasitti naanna'e. Inni kaleessa immoo fattashaa bare inni kaleessa anna bare kan biraas miskiinii uumaan beelne. Maal waan tokko isa kuma keetti kan maalan godhu silaa ni deemu silaa biloo kuna godhu akkamitti jette sun jetti. Borusaa kan biraa dhaqee akkasitti nyaata namni sun akkatti jira leebaa. Yoo mana biyya Oromaa keessatti ilmoo qaba barasitti fuudhe. Yaalika kana maatiin jettareeti otoo jedha nyaata irraa si fuudha mubaarak waaqa nyaata bai foto isaa gadi garagalchanii gaafa sana yaada isaa dhufa jechuudha. Gaafa sana immoo viidiyoo baatee jechuudha viidiyoo baastee innis dhufee gisee suurri isaa gadi garagalee kaatee dhufa miti dirqama waamamee dhufa gaafa inni dhufee sana birrii amma kanarra sirraa fuudhuudhaaf kakachiistee biraafta. Osoo akkas ta'e gaarii miti dhuga. Goomina akkasitti dhiisinaa Egzaabeer aansa saanti balta'oomine birrii takkitti sun nama rartee otoo hin taane haqa barbaadan haqaa fi boruu nama biraa akka miine jechuudha. Ani miidhamee bira tare miti miidhuu qaba akka si miidhuuf laaluu qaban ani miidhamee raawwatu maana. Amma ijoollee baay'ee nama biyya Arabaa keessatti jechuudha mana intala walisoo tokko birrii ishiin ittiin biyya Arabaa keessa hojjettu akka tan qubadhu waan jedhuun ishiin ittiin jechuudha. Har'a ishii kana akkatti hojjechiisan miti boru Itoophiyaawii tokko gaafa fidan akkuma ishii daddabiin kun hojjettutti hojjechiisanii jechuudha. Kanadha kan nama aartu koo Egzaabeer. Itti mee dhadhabe maali birrii kanaan keessa gala dheeni jechuudha. Birrii 50 kaffaluuf musliiman ta'a. Itoophiyaawii dhuma garuu maaliif akkasitti teessa giseen jedhoo maalan godhareetti. Kun immoo maal ta'a waggaa lama kan hojjettee galtee gaafa asii galtee maal gooti ani itti farade tokkotu dhufa Itoophiyaawii. Ishii kanarratti baratteetti ati sirreessini waan ta'eef isa dhufus akkasuma Eeyyan kan. ani miidhame taanaan waan na miidhame sana dhusuu hin qabu.
narraa akka baratanii gochuu qaba. Bakka akka boroo miidhamneef ani miidhamee darbe miti namni kan maaliif miidhama osoo hin beekin. Garuu immoo isaan beeku wanta miidhamti isaarra taate kana jechuudha. Otoo suura isaa gadi baastee garagaltee rakkistee mana warra geessite yaada isaa kaatee dhufa gaa'is namni kun affaree jechuudha. Birrii kee tokko sii deebisa dhufee. Lammaan bista birrii tokkooti. Ati waa meeqa si hararee har'a birrii kuma jaatanii meeqa dhufa birriin kun gaa'is. Birriin kun amma waa meeqa sii bitame. Biyaansi mi'a mana keessa tokko sii gosa siif waa tokko maaliif hidhiistaati. Birriin kun kan laala kuma jaatanii meeqa dhufe gaa'is kuma jaatanii shammiti maaliif dhiista birrii kan. Maaliif namaa dhiista maatii keessin gootu maatii keetti uffataan jedhani kuma jaatanii meeqa kana nama waan barbaadeeffata ittiin jedhan. Namni dura ta'ee si jammar. Inni ittiin qaalaa isaa guddifataa siif jedhee dhalee moo abbaa manaa settee miti maaliif dhiista. Ani kan namaas hin barbaadu nama natti buusu hin barbaadu. Haqa namaati. Silazii suuraa nama sanaa garuu barbaaddi. Ani arguu konan arga garuu waaqa. Inni alaadhaa maal ibsitare dhiisuu barbaadde. Imo isaa tokko na bira jira amma. Nan beeku malee imo lama qaba. Anna dibe ko alam mo sodaatare mo akkami nama kana sodaasaa qabdamoo maaf Maali godhame dubbe maanni qabu waan waraqata qabatamaa waan dhaggeeffadhu waraqata miti ati ofitti amanta taanaan dhugaadha taanaan dhugaa keetu isa dubbisa si galee dhugaa keessanatu isa dubbisa malee waraqata amma namummaa hin qabu jettee ati akkana yoo dhiiste ani waaqatta fe'ootti boruu inni nama biraas akkasuma godhee bira ta'a waan si galuu Boruu si akkasuma si godha maal taate hin goomiine nagaa Ani sitti lebe alamat waaqa birrii kana sodaata maal si godha was si beeka. Eessatti wal beenna wani beennu barra. Bakka ijoolleen beenne egzaabeeriin nama kana dhiisin mana mubaarra qadhaqitii naaseesse barreessa caqacaqacha naasisessa kazaan bora suura keessanitti argita gadi garagalchanii yaada kaatee dhufaa jiratti murdatii isaa wajjin jechuudha. Birrii kee qamirraa goota. In qalladaan birrii kun 65. Natoon birrii kun 65 qaba maal fa'aa na dhufa. Masih ada apa waga. Wame kasong kap. Karena mana kaya sa wabase siya fa na gifti. Wa? Sama sampai ko ko duga waga yo ti boy di duga. O ma fido de. Uy. Abbarrishaa sun as jala jira abbarrishaa kaase sun as jala jira moo ija kooti. Amma sa'aatii 24 uummata iyyasiisaa ooltan. Namtichi rabshaa kaase sun. Si dhibee anatu jala. Maaliif jala fudhattaree leema? Hattuun kabajan qabdu ko. Hattuun mana maa godhayyuu? Birrii kana tokko birrii waan barakatatti si godhee baay'isee si jira sooti dhuguma leeba kun taas dheera booda baraa isaas Dura ijoollee durii hattuu yoo hatte bari gabaa keessa naannessanii gobu amma hattuu yoo hatte viidiyoo